Naannoo Oromiyaa keessatti qaamoleen eenyummaa isaanii hin beekamne hidhatanii saamichaa fi nama butanii qarshii guddaa nama gaafataa jiran. Qaamoleen kunniin eenyu fa'a? Waa'ee qaamolee kanneenii Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Ibsi inni baasee hoo maali? Mootummaanis ibsa baasee jira. Ibsi inni hoo baasee hoo maali? Dhugaan jirtu hoo maali? Egaa haasawaa keenya har'aa keessa jira. Waa'ee marii marsaa sadaffaa haasawamaa jira. Mariin marsaa sadaffaa kun gaggeeffamaa jira moo gaggeeffamaa hin jiru? Mariin marsaa sadaffaa kanarratti hayyoonni hoo maal jedhan? Akkasuma marii marsaa lammaffaa fi tokkoffaa irratti maaltu raawwatame? Hayyoonni hoo maal dhossan? Egaa akkanas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kan irraa haasofnu ta'a. Akkasuma bifa oduutiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya qabxiilee kanaa fi kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni miidiyaa kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan akkasuma like share gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya. Miidiyaan kun jiru miidiyaadha. Ani dammoo juntiidha. Gara haasawa keenyaatti isin dabarsinaa hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa naannoo Oromiyaa keessatti qaamoleen eenyummaa isaanii hin beekamne saamichaa fi akkasuma nama qabanii qarshii guddaa nama gaafataa jiranii wanni kun babal'ataa deemee jira. Oromiyaa naannoo Wallaggaa fi godinaalee tokko tokko keessa osoo hin taane godinaalee hunda keessatti waan raawwatamaa jiru. Akkasuma naannoo Amaaraa keessatti waan raawwatamaa jirudha. Wanta kana kan fide waraansa waliinii biyya keessatti raawwatamaa jiru jechuudha. Wanta kana kan raawwataa jiru qaama kamii? Wanti waan kana fidee waraansa biyya keessa jirudha. Mootummaa Adda Bilisummaa Oromootis waa'ee qaamolee kanaa ani hin ilaallatu, ana bakka bu'u hin jiru jedhee ibsa baasee jira. Mootummaanis waan kana balaaleffatee jira jechuudha. Mootummaanis Adda Bilisummaa Oromootis mootummatti quba qaba. Mootummaanis Adda Bilisummaa Oromootti qaba. Jidduu kana keessatti wanni kun dhalate jechuudha. Qaamoleen kunniin eenyu fa'a? Dhugaa dubbannee fi ibsa isaanii haa dhiisnuuti. Amma waan dhuunfaa keenyaa haasofnu akka yaada keenyaatti wanta kana kan raawwataa jiru qaamolee mootummaatiin natti fakkaata. Wantuma kanaan wal fakkaatu naannoon sun godina Arsii Lixaa Adaabbaadha. Wantuma waan kanaan wal fakkaatu kan raawwatamedha. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dhufee deemee naannoo san dhufee deeme. Erga inni dhufee deemee booda waraanni mootummaanis dhufe. Eenyu fakkaatee dhufe? Waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee dhufe jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo fakkaatee dhufe uummannis waraana bilisummaa Oromootti dhufe jedhanii itti qalanii nyaachisanii obaasanii galgala san mootummaan namoota qalanii nyaachisan san hunda isaa hidhe jechuudha. Akkasumas mootummaa Itoophiyaatti waan kana maqaa waraana bilisummaa Oromootti balleessuudhaa fi wantoota kanneen nama bobbaasee natti fakkaata. Fakkeenyaaf shaneen mootummaan jirti, shaneen Shimallis Abdiisaa jirti. Kan waan kana raawwatu shanee sanii jechuudha. Kan uummata saamus kan nama butaa jirus maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bosona seenanii waan kana haala mijeessaa jiru mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata jechuun waraana yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Irra caalaa immoo waan kana kan baasuu danda'u ifatti dhugaa jiru kan baasuu danda'u waraana bilisummaa Oromooti. Sababni isaallee kanneen gala jiru waraana bilisummaa Oromooti qabsoo dhugaatiif yoo ba'anii jiraatan nuti wanti kun nuni ilaallatu jennee deebi'anii isaaniyyuu wal waraanuu qabanii uummatatti gabbaasuu qabanii uummatatti himuu qabanii eenyuuf akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo waan kana hin beeka. Dhuguma yoo dubbanneef waan kana ni beeka jedhee yaada. Warroota waan kana raawwatan akka isaan hin ilaannellee balaaleffataa jira. Mee oduu kana booda walitti deebinaa oduu kana. Naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti qaamoleen eenyummaa isaanii hin beekamne hidhannootti fayyadamuun nama ugguruun mallaqa gaafachaa jiraachuun hammaatee jira. Oromiyaa godinaalee waraanni keessatti adeemsifamaa jiru keessatti qaamoleen hidhatan kan eenyummaa isaanii adda hin baane namoota nagaa ugguruun birrii miiliyoonaan lakkaa'amu gaafataa jiru. Uggura kanaaf mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yoo himatu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo ani kaayoo nama nagayaa ugguruu hin qabu jechuun himannaa mootummaa kufaa taasisee jira. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru olaantummaa seeraa laafaa gochuun seera dhabdummaa bal'inaan raawwatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota isa falman balleessuuf qaamolee isa fakkaatan dhoksaan hidhachiisuun isa kan dubbatamu yoo ta'u, qaamoleen mootummaan hin eebachiifanii bobbaafan kun saamicha qabeenyaa fi ajjeechaa jumlaa hawaasa irratti raawwataa jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduu
gidduutti adeemsifamaa jirutti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatan garuu kan ABO miseensa kootii miti jechuun nama ugguru maatii namaa ugguruun mallaqa gaafataa turanii jiru. Gochoonni akkanaa waggoota sanaan darban godinaalee Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa Shawaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, Arsii Lixaa, Arsii Gujii Boorana keessatti bal'inaan raawwatamaa ture jira. Adoolessa 3 bara 2024 barattoonni Yuunivarsiitii Dabraq irraa gara Finfinnee imalaa turan 160 ta'an Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaatti butamanii jiru. Itti gaafatamaan Biiroo Koomishinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa ibsa guyyoota muraasa dura miidiyaaleef kenneen barattoonni Garba Gurraachaatti ugguraman waraana bilisummaa Oromootiin ugguraman jechuun kenne. Amma garuu bilisa bahaniidha jedha. Qondaalli Badhaadhinaa Oromiyaa kun akka nahaa jedhu malee maatiin barattootaa ammas ijoolleen keenya harka hidhattoota eenyummaa isaanii hin beekamne jiru jechuun himu. Uggura kanaaf mootummaa waraana bilisummaa Oromoo yoo himatu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo ani kaayoo nama nagaa ugguruu hin qabu jechuun himannaa mootummaa kufaa taasisee jira. Gorsaan ajajaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa mootummaa dabalatee qaamoleen takka yakka nama ukkaamsuu kana kan raawwatu yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata isaa bilisoomsuuf bahee malee qaama uummata ukkaamsuuf bahee miti jechuun OMN irratti dubbatanii. Deebinee jirra. Oduu kana boodas amma akkuma oduu kanarraa dhageettanii waraanni bilisummaa Oromoo illee balaaleffatee jira. Mootummaan Itoophiyaa illee balaaleffatee jirti. Ishee eenyudha? Waraanni bilisummaa Oromoo warri bosona jiru wanni kun na ilaallatu anaa miti ana bakka hin bu'u jedhee jira. Mootummaanis wanni kun ana hin ilaallatu shaneedha jedhee jira. Shanee yoo akka mootummaan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo hin taane akka waraanni bilisummaa Oromoo anaa miti yoo jedhe wanna kan hubuu eenyu? Isin uumee yaada kennadhaa. Wanta kana raawwataa jiru eenyu? Mootummaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo. Akkasuma immoo qaamni sadaffaa jira. Qaamni sadaffaa kun eenyu? Maaliif of hin beeksisne? Maaliif uummata saamuu barbaade? Maaliif waan kana raawwachuu barbaade? Isinis yaada kennadhaa. Garuu akkanatti fakkaatuuf wanni guddaan hayyoonis jedhanii jiranii waan kana hojii dhabdummaa biyya keessa jirullee ta'uu danda'a, waraansa biyya keessa jirullee ta'uu danda'a. Wantoota baay'eetu waan kana raawwachuu danda'a. Namni bosonatti galee uummata saamaa jiru kun lammii biyya saniiti, ijoollee Oromooti yookaan immoo ijoollee Amaaraati, ijoollee Itoophiyaati jechuudha. Namoonni waan kana raawwataa jiran. Mee isinoo akka yaada keessaniitti qaamni sadaffaan kun eenyu? Kan mootummaanis balaaleffate, kan waraanni bilisummaa Oromoonis balaaleffate. Qaamni kun hoo maaf ofiin ibsine? Kaayyoon isaa maalidha? Egaa kana kan waliin arginu ta'a. Isinis yaada keessan kennadhaa. Ammas egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya namoonni yuutuubii kana faaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan akkasuma laayik sheer gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya. Egaa Oromiyaa keessatti manneen uummata hedduu gubachaa jira. Qaama kamiin gubachaa jira? Fakkeenyaaf amma naannoo godina Gujii keessatti dhiyeenyuma kana kalee har'uma uummataa hedduminaan gubachaa jira. Oromiyaa keessatti jechuudha. Manneen uummataa kun eenyuun gubataa jira? Manneen uummataa kuni maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamu qaama mootummaatiin gubataa jira. Maaliif gubuu barbaade? Waan baay'ee nama dhiibbuudha. Har'uma guyyaa har'aa kana Gujii keessatti manneen uummataa hedduun gubatee jira. Hedduunis immoo manneen kanneen keessa qabeenyi hin jira, midhaan hin jira, waa hedduutu jira. Lubbu qabeeyyiin lukkuu waan akka hoolaa kunniin hin jira. Kunniin hundi waliin gubatee jechuudha. Kun immoo cubbuu ta'a. Cubbuudha akka namummaatti, akka uummaattis. Akka noormaali akka namaatitti yoo deebitee ilaaltu wanni kun cubbuudha. Mootummaan waan kana maaliif godhuu barbaade? Waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisa sababa jedhu namoota nagaa qabeenya qabeef qabeenya isaanii beellada isaanii saamuu qabeenya isaanii bu'uu maaliif barbaachise? Seerri hin jira yoo dhuguma namni sun biyya san keessatti nama waraana bilisummaa Oromoo yoo ka deeggaranii seerri hin jira. Qabanii seera dhiyeessanii yakka isaa wal madaalu kan yoo namni sun yakka raawwatee jiraate ati bar paartii feete deeggaruu hin dandeessa. Yoo dhugumayyuu namni sun waraana bilisummaa Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun biyya san keessatti yakka, mootummaa Itoophiyaa keessatti yakka. Sababni isaallee waraanni kun riphee lolaadha. Mootummaa kana hojii wal lolaadha waan ta'eef yoo dhugumayyuu deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo ta'e namni sun yoo dhuguma ragaa irraa qabaate maaliif mana isaa gubuu barbaachise? Mana san itti fayyadamu nama deeggarisan qofaa miti, maatiin hin jira. Akkasuma immoo ijoolleen hin jirti. So manni sun yoo gubate nama san yoo irraa hidhan ijoolleen sun maalitti hafti? Kanas yaaduun barbaachisaadha. Mee oduu kana booda walitti deemnaa mana eenyutti gubate akkamitti gubate bifa oduutiin qabnee isiniif dhihannee jira. Oduu kana booda haasawaa biraatiin walitti deemnaa. Ammas oduu kana faana tura.
Godina Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Boruu Ganda Odee Kallalaa jedhamutti humni mootummaa manneen uummataa 50 olii gubuun dhagahame. Aanaa Sabbaa Boruu Ganda Odee Kallalaa magaalaa xiqqaa Dubbannaa jedhamu adoolessa 9 bara 2024 manneen uummataa humnoota mootummaan guutumaan guutuutti gubachuun dhagahame. Manneen jiraattotaa dabalatee manneen daldalaa fi hojii gara 50 caalan gubachuun barbadaa'anii jiru. Gandi manneen uummataa itti gubame kun aanaa Gooroo Doolaa fi Sabbaa Boruu gidduutti kan argamtu jedhan. Riqichi guddaan aanota kanneen lama wal quunnamsiisuu humna waraana mootummaa Itoophiyaatiin caccabuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Naannichatti waraanni bilisummaa Oromoo fi humni mootummaa walitti dhukaasaa turuu jiraattonni himu. Walwaraansa isaan gidduutti taasifameen humnoota waraana mootummaa Itoophiyaa irraa namoonni hedduun miidhamuun jiraattonni naannichaa himu. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya ammas akka nu faana jirtan abdii qabna. Ammallee irra deebi'uudhaan namoonni yuutuubii kana faaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa ta'a. Sabskiraayib yoo gootan wanti isinirraa hir'atu tokko illee hin jiru. Garuu nuuf jajjabina ta'a. Akkasuma laayik sheer gochuun immoo nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Egaa hordoftoota keenya. Haasawaa keenya birootiin immoo waa'ee kaleessaa godina Jimmaa keessatti waaqarraa buute maal ishiin? Kinoo gadiin gurra Jimmaatii fi mootiin waan achi keessaa bahee fi mootiin waan achi keessaa ba'eef warra mootiitiif waan yookaan albuuda warqii waan akka albuudaa kanneen gubbaarra gabbuusee jedhanii garuu eebbaa jedhu namoonni gariin jechuudha. Saayintistoonni maal jedhan? Warra eebba jedhuuf wanti waaqarraa buute garuu eebbataati. Wanti nama ajjeeftus wanni sun namarra buute nama hin ajjeefti. Garuu wanti waaqarraa buute tokko akkamitti eebbataati? Dhibee garuu hin beekan. San keessa hin seenu. Akkasuma namoonni tokko tokko immoo waggaa 100 keessatti yeroo takka ni buutii kan jedhanis jiru. Waan kanarratti saayintistoonni maal jedhan? Bifa oduutiin kanas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma warri aadaa bokkuu wanti kun bokkuullee fakkaatu warri waaqeffannaa jechuun wanti kun bokkuudha waaqarraa buutee dallansuulee agarsiisti warri jedhanii jiranii wanni kunuma saayintistoonni maal jedhan kanas bifa oduutiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa dhaggeeffattoota keenya ammas nu faana turaan affeerraa keenya. Kaleessa galgala Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Jimmaatti taatee meetirootii wal qabatee wanti haarufti mudachuun dhagaha. Meetiroolitiin dhagaa yookaan sibiila hawaa irraa dhufan imalli isaanii hawaa lafa keessoo lubbuu hafanii lafa gahanidha. Qaamota gurguddoo kanneen akka asteroidii, koomeetii yookaan meeteoroidii irraa maddan. Wantoonni kun yeroo qilleensi lafa keessa seenan meetiroo jedhamu. Yoo ho'aa fi wal nyaatiinsi cimaa irraa lubbuun hafan lafarra bu'u. Meetirootii jedhamuun waamamu. Gosoota meetirootii keessaa meetirootiin gosoota gurguddoo 3 qaba. Meetirootii dhagaa, meetirootii sibiilaa akkasuma meetirootii dhagaa sibiilaa jedhamuun waamama. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana paarlaamaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa tokkollee hin jiranii jedhee afaan guutee dubbate. Hidhamtoonni siyaasaa tokkollee hin jiranii jedhanii paarlaamaa keessatti dubbate. Hidhamtoonni siyaasaa hin jiran. Mee oduu kana booda walitti haa deebinu. Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo sababa Oromoo ta'aniif qofa hidhuu fi ajjeesuun cimee itti fufee jira. Magaalaa Shaggar kutaalee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo iddoo bashannanaa fi manneen jimaa akkasuma osoo isaan karaarra deemanii qabanuu hidhuun dararaa cimaa irraan gahaa jiraachuun dhagahame. Magaalaa Shaggar qajeelcha poolisii Duwwaa 4 jedhamu keessatti sababa quubsaa malee namoota 200 ol hidhamanii jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Akka jiraattonni kunniin jedhanitti namni qarshii 100 qabuun ni baha jechuun namni qarshii kana hin qabne naannoo waajjira poolisii kana akka hin dhufne jechuun nu akeekkachiisan jechuun maatiin hidhamtootaa dubbatan. Dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa paarlaamaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa tokkollee mana hidhaa keessa hin jiranii hundayyuu baasnee jirraa dubbate. Kan hidhaman baasuu miti irraan dabaleesiyyuu hidhaa jiru kan argaa jirru sanu itti dabaleetiyyuu hidhaa jira. Namoonni nama hidhaa jiru kunniin hataniiti moo saamaniiti moo nama ajjeesaniiti moo iddoo bashannanaati mana barumsaati bakka garagaraati sababa deeggartoota shaniiti hidhuun namoota nagaa hidhuun hidhamtoota siyaasaa hin jechisiisu moo wanni kun maali? Mee ammas hidhaan Oromiyaa keessatti akka malee hammaataa jira. Akka malee hammaataa jira namoota iddoo bashannanaa dhaqan hidhaa jiru. Karaarra osoo namni nama nagaa karaarra osoo deemanii kootu jedhanii nama nagaa osoo karaarra deemu akkam nagaa ni gaafatanii nagaa jedhanii maaliif hidhuu barbaachisa? Afaan Oromoo waan haasa'eef moo maali? Waraqaa eenyummaa qaba namni tokko. Waraqaa eenyummaa yoo qabaate
yoo hojii fedhe hojjete akka fedhetti yoo jiraate mirga isaati. So kootu jedhanii karaarra qabanii milishaan gaddaa afaan itti haasa'anii afaan nagaa deebisee itti haasa'e kootu mana hidhaa siin jechuun waan baay'ee nama qaanessu waan addunyaarra hin jirre jechuudha. Akkasuma immoo eega hidhanii booda qarshii 50,000 100,000 gaafatanii baasaa jiranii jechuudha. Wanni kun sirriidha. Yoo namni dhuguma yakka dalagee jiraate yoo dhuguma namni yakka dalagee jiraate yakka saniin adabamuu qaba malee qarshii hamma mana ga'u maatii gaafatanii baasuun sirriidha. So namni tokko yoo qulqulluu ta'e maaliif qarshii gaafachuu barbaachisa hin baasanii? So nama karaa jalqabumayyuu nama karaarra deemu maaliif qabu? Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduu keenyaa fi haasawa keenya irraa waa hedduu akka argattan abdii qabna. Oduu keenya irraatii fi haasawa keenyaa kanumaan goolabnee jira. Haasawa keenya biraatiin akkasuma dubbii keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagahaan tura. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan akkasuma laayik shee gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.